Gaafii namoota baay'eeti. Mana guddaa tokko yookaan mana 9-8 ta'e tokko girfii muluu isaa galchuuf qarshii hagam nu gaafata? Walii gala jechuudha. Kun gaafii ijoollee keenya baay'eeti. Keessattuu warra biyya Arabaa jirtan kan na gaggaafataa jirtanidha jechuudha. Deebii isiniif ta'a jedhee kan hin yaade viidiyoo tokko qabadhee dhufeetu jira. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Sirriitti dhaggeeffadhaatii barumsa guddaa irraa fudhattanii itti fayyadamtu jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyya. Nagaa isin daganne akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootti alhamdulillah. Egaa an abbuleessa keessan Abdulaziizii abbaa oduuti. Informationii adda addaa kan isiniif kennudha jechuudha. Kan isin irraa eegamu viidiyoo dhaggeeffadhaa akkasumas laayikii illee godhaa subscribe share gochuu illee hin dagatina. Viidiyoon har'aa viidiyoo addaati sirriitti dhaggeeffadhaa. Like share gochuu hin dagatina. Tokko tokkoon kan isinitti himutaa jechuudha. Simmintuu meeqa barbaachisa? Ashawaa hammam barbaachisa? Gatiin harkaa meeqa ka jedhu jechuudha. Egaa tokkoffaa irratti mana tokko girfii galchuudhaaf jalqaba irratti ashawaa isin barbaachisa. Ashawaa siinoosilaakii tokko jechuudha. Ashawaa gambeellaa jedhama. Baay'ee qaaliidha. Yeroo ammaa kana hin qaala'e baay'ee dabalee gatiin isaa jechuudha. Haga qarshii 60,000ti. Ashawaa siinoosilaakii tokko yoo bitattan mana tokko bakkee isaa garafuu sirriitti ni gahaa jechuudha. Inni galee mana tokko garafuudhaaf boroo isaa balbala isaa naanna'ee jechuudha. Akkuma suuraa asirratti argu. Isin galee qarshii 100 si barbaachisa. Gatii harkaa malee jechuudha. Ashawaa fi simmintoon. Think of think. Itti aansee ammoo gatii harkaa sarraatinyaan sun ammootu warri balamooyaa waan kana hojjetanuu fudhatanudha. Innis haga qarshii 35,000 fi 40,000 gidduuti gatiin harkaa jechuudha. Mana naannessanii garafuun. Isin galee kan biraa wanti isin barbaachisu shiboodha. Shiboo girgiddaatti rukutamu jechuudha. Akka simmintoon taa'uuf jechuudha. Wanti kun dubboo yookaan dhoqqee dubbootti walitti rukutamaa waan ta'eef dirqama shiboo barbaachisa waan simmintoo sana achitti eegu jechuudha. Shiboodha. Shiboon rakasa. Shiboo maraa 2 caala isiniin barbaachisu. Haga qarshii 500,000 fakkaata maraan tokko. Inni qallaaliidha. Wanti cimaan eenyuwaan ashawaa fi simmintoodha. Ashawaan kun simmintoon egaa dirqama waan barbaachisudha jechuudha. Isin galee gatiin isaa walii galee yoo walitti iidaane meeqa dhufaa yoo jettan ashawaa fi simmintoo 100,000 jedha. Qallaaliitu jechuudha. Qarshii 100,000 keessa baasa. Gatii harkaa 35,000 yoo ta'e 135 dhaqee moo dhaqne ree? Agartanii duraan kanan ga'u wanti kana hunda geessise ashawaa kanaa fi simmintoon jabaachuudha jechuudha. Garuu mana fa'aa gootanii isiniif garafamaa manni keessan gaafa akkasitti faabillichi godhame jechuudha. Mana abbaa miiliyoona 3 miiliyoona 4 jedhama jechuudha. Qalamiin irraan gadhiifame. Kanuma manuma isa mukaa kanatiyyuu as deebi'ee mana bolokkeettiin ijaarame fakkeeffamaa jira. Waan nama garramu. Namni keenya waan tokko balleessee jira. Wallahi ijaarsi manaa kun amma yeroo lamaffaa ijaaramaa jira jechuudha. Mukaan ni ijaarama, dhoqqeen ni nafu, simmintoon ni nafu, filafitii isaa bolokkeettiin ni nafu waan isin dhibu. Kana hunda dhiisanii bolokkeettiin ijaaratte jechuudha. Isa silaa dubbootti ba'u isiniif hambisaa, isa muka filxiitti ba'u, isa maagaraatti ba'u, isa maalitti ba'u waa hedduu isinii qannasa. Isa masaratiitti ba'u. Wallahi farsantamee wal bira qabamee ilaalame yeroo ammaatti mukaan ijaaruu irra osoo bolokkeettiin ijaaratan irra dhiyaata. Baay'ee tokko jechuudha. Muki jabeenyaa akka kana kun gatiin harkaa akkasii. Kanaaf egaa wanta isiniif immoo hojii ijoollee keenya viidiyoo kanarraa akka barnoota fudhattan abdiin qaba. Ani ofii kootiin ijaaruu mana. Yeroo dura waan gaggaafattu waa hunda waan hin beekuufan informationii isiniif dabarsaa jira malee ofii kootii anaati yookaan immootu nasarraanyaa hojii hojjetu miti hin beeku baay'inaanii garuu ammootu warra hojjechiisanii beekan irraa informationii fudhaa nan gaafadhasii akka nama ijaarsisuutti. Haala kanaan hawaasniif dabarsan yeroo hawaasni dabarsu malee ziim jedhee lafaa kalqee miti jechuudha. Naaf hubachuudha qabdanii daawwattoota kiyya. Egaa namoonni mana girfii galfachuu barbaadan egaa walii galatti wajii isaa wajjin waan adda addaa wajjin haga qarshii 150 ta'e madaqa. Kan yeroo ammaatti jechuudha. Baay'ee dabalee jira malee wanti hundinuu jechuudha. Salphumatti qarshii 150 isin barbaachisuu danda'a. Garuu girfiin kun walii lama. Fuuldura bareeffattanii dudduuba isin jettanii